heddumaa hubattee roorroo hedduu bu'aa bahii hedduu qabsoo hedduu fi wareegama hedduu booda ji'a tokko booda jechuudha. Maatiin jaalalaa, maatiin furmaatee, jawaadee, maatiin furmaateedha. Wal arkan jechuudha. Wanta gartee addaa tana ajaa'ibsiifte keessaa takka maal seete furmaateen dullattiidha. Furmaateen gartee dullattiidha. Ilkeen qabdu ilkee gartee gaa wanni gootee haaruun godhattee ilkee firraa yaabti jedhanii hedduu gartee diinonni keenya haasawaadhaa turan. Arrammoo mucaan xiqqashoon Aayishaan hoggaa isiin dheeyitee simatte ilkee kana gargar qabdee laatte. Maali mucaa san eenyutiin mucaan daa'ima fiifuu afaanuu irraanii kan kun ammoo dandeeytuma rabbiiti. Warri shiraa milkaa'an jechuun isiniin jaa alhamdulillah rabbil aalamiin. Waan takka taniin gartee eegaa ture yeroo silaa gartee kimiyaan gabbaatee an fayyaan tiyye jawaadeedha. Jawaadeen barbaadaa jawaadeen haafidaadhaa jechaa turtetti furmaateen qabsooytuun jechuudha. Tamirga namummaatiif qabsooytu gabbaatee walaggattee odoo jawaadeen firraan eegin sarpiraayiz goote. Guyyaan arraagaa guyyaa gammachuu ture. Maatii jaalalaa baga gammaddan baga walis gartan. Diina keessan gartee diinni keessan haa cabbu. Adawwiin keessan gartee cilee bishaan buutee haa taatu. Hedduu takka nama gammachiiftan. Anis hedduun irraa gammade. Suniifuu inshaallah milkii kana rabbi walitti haa dhaabu jechaadha. Guyyaan arraa guyyaa gammachuu ture. Taphaa fi gartee hofla hedduu wajji dabarsaadhaa turan. San irratti immoo wanni jechuu barbaade amma furmaateen ala jirti. Maalirra jirti? Qabsoorra jirti. Garuu ammaan tana yeroo ammaan tanaa zakkoon bifa addaatiin qophaa'ee waan gabbeef haala mijeeffatee waan gabbeef wanta duraan gartee siirii gartee ilmaan Oromoo martinuu gartee firraa dhiisii jedhanii harka qabatee as deebi'e. Maali zakkoon duraan irraa deebi'e as deebi'e jechaa ture. Garuu hanga ammaatti zakkoon qalbii qulqulluudhaan waan kanarraa qulqullaa'ee akka jiboon feene garsiisa jechuudha. Tuniif daawwattoota keenya wanni deemaa jiru firiinis kimiyaanis hundi isaaniitu shoora addaa taphachaa jiran. Shoorri addaa ka taphatamaa jiru. Dubbii gartee irra keessa waan biraa shiraa. Haanis gartee biraankii adda addaa hojjechaa jira. Kun ammoo haalli kun hedduu takka nama yaachisa. Suniif eegumsi furmaataadhaa hedduu takka barbaachisaa. Ka jawaadeelleen akkasumatti daranii adeemsi qabsoodhaa gaha. Akkuma kaleessa eegaa turan adeemsi bifa jijjiirrata ammaas yeroo isaan gartee gama gartee kufaatii isaaniirraa gama dandamachiisuudhaan tarkaanfatan adeemsi qabsoodhaa ammaas ni jijjiirama. Tarsiimoon itti jijjiiramti. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan hin milkaa'anii hedduu takka gartee anis gammachuudhaatu bakka tana na fidee furmaateen gartee gaa tarii furmaateen guyyaa irraa sarpiraayiz goote irratti jawaadeen wajji galammoo jawaadee wajjin galle waan jiruus gartee namoota hedduudhaatu gartee gaa sammuu teessan keessa deemaa jira. Furmaateen jawaadeedhaan maatii siitii wajjin gartee hoggaa wal arkan akkaataa itti ilmaan san furmaateedhaan gammatan akkaataa isiin itti gammadde nuura fuula isaanii irraa eegu qoflaa fi taphni isaanii hangam takka namatti tola. Namoota gartee baroota dheeraadhaaf umrii dheertuu wajji jiraate fakkaata. Kun ammoo adawwiinaaf hinaaffaadha. Maali obboleessa kiyya naa dhiisee jechaanii jira zakkoonis naafi obboleessa kiyya hedduu bahii wanis dakalan jirtu waan jiru gartee dhiyeessaadhaa jira. Garuu jaalala isaanii har'a ugaa laalte simannaa isaanii ugaa laalte uummanni kun uummata gartee addunyaa tanarratti jaalala gartee ofii itti jiraatan doon ta'an hawaasa keenya jaalalaas barsiisee wajji jireenyaas barsiisee jaalalti qabsoo hangam takka akka gartee kafaluun barbaachisu hawaasa barsiisaadhaa jiru. Uummata gartee fakkiidhaas namaa ta'u uummata gartee adda harkisanii adda bahuusii miti. Suniif hordoftoota keenya gareen shiraa amma taphni biraatii jechuudha ka'ee galame. Kimiyaan maal taateeti gartee jawaadee xalabatti. Wanni isin jawaadee xalabattuuf takkaas hin jiru. Jawaadeen isin gartee ganaa ijaan arguu teessullee takkaas hin jiru. Garuu maali abjuudhaatu abjuutti ijaan baasanii jiran isin abjuudhatti ija baasuuf jetti.
dura dachiidha talabatte dachii san gartee gaazakko waraqaa naafanii yoo duutellee beektu yoo kaduu deemtu taate jetteella du'a namaatti ni beekti yoo kaduu deemtu taate waraqaa san naafanii boodarra immoo jawaadiin fadhaadha jawaadiin haafidiidha. Mee intalti tun ilmaan kiyyattee dheengadda isinis gartee gaa ilmaan sii jechaanii turtan garuu niqaa isa firraa eegte niqaa caalaa firraa lafa keessi jawaadii barbaaddi furmaatiin dammaraaf jawaadiin jaaladha jetti maali kitaabni kana firiinis wanni jaaladha jaa furmaatiin kitaabni kolkolleen akkanaa kun akkami baleessu uummanni lubburraa hanga lukkuu wareegatti kafalu jira jaalatana unkursee akka isin firii hortu godhuudhaaf isin ammoo jaalalti tun akkamma garreef gartee hundeedhaan buqqisaa jirtanii arra ammoo guyyaan gartee guyyaa isin itti garaa gubattanii warreen gartee adawwiin gartee keenya adawwiin ilmaan oromoo adawwiin gartee furmaatee fi jawaateedha arra garaan isin haa gubatu danfa kana liqimsaa maaliif oduma hadhooytuu liqimsaadha tun ammoo abjuu akka gartee isin ijatti baaftanii san odoo hin taane zaahira waan ijaan gartanii jechuudha. Maaliif rabbiin akka fadhin nama gammachiisa rabbiin nama cinaas dhaabbataas. Kanaaf fuuldura immoo adeemsi isaanii yoomiyyuu taanaan tooftaa jijjiirachaa miti zakko amartii asirraayis asittis deebisi asirraayis fuudhii kaantis deebisi waa takka wanni ati fiddu hin jirtu jaakkeettaa maarree godhee jaakkeettaa miti hirkashu tanaan gartee namni ati baareessitus hin jiru. Maaliif shirri keegee jira yeroo saadaa dhumattee jechi. Ati barra khalaas cidhaansi keessaa guuramee jirraa siin jennee misitti himne sii galuudhaa diiddeemu. Saniif daawwattoota keenya asumaan dhaamsa biyya jawaatilleen yeroo dheertuu booda jechuudha. Ijoollee isaatii wajjin furmaatee wal argee asumaan jawaateetilleen gartee egaa baga gammaddee baga maatiidhaa wajjin wal gartee akkasumatti egaa guyyaan haplaa keessanii yoo kaa'u gartee sarpiraayisiin siisi goote guyyaa addaatti guyyaa gammachuuti isiniif jechuudha. Galuu silaa qaamaan isin wajji jiraannee gammachuu isin wajji qooddannee hedduu takka gartee dasnu ja'a garuu bakka jirru hedduu takka isinii gammanne maatii jaalalaa hedduu takka isin jaalanna isin kabanya rabbi hamtuu isin irraa qabu furmaateenis eega gartee gaa qabsoo yeroo dheertuutii booda itti yaaddee madaaltee gingilchitee ilaaltee tarkaanfattee meetittee ilaaltee carraa akkanaa kana fiddee odoon gartee maatiin siidhaaf irraan eegin odoo jawaadeen firraan eegin fiddee gaa jawaadee gammachiisuu keetii isaan wal arguutii hedduu takka gammadaa akkas hin jenne jawaadee akkamitti garaan si dandee isii gartee gaa akkamitti adda baatan ammoo amma yeroon gartee furmaateen illee wanni jiru furmaatee yeroon gartee amma ala deeman olii gad deeman gahee jira amma yeroon gartee ta walitti hirkatanii roorroo qolatanii maaliif jennaan tarsiimuu qabsoodhaa jijjiiruun barbaachisaadha. Hanga tarkaanfii fudhattee diina kee cabsitee laamsheetee garree nus garsiiftee hanga gartee dur godhee booyaadhaa turre. Bochiftees garsiiftee dhiigaa sololaaftee garsiiftee gootummaadha. Sanyii gootaa simboon yoomiyyuu amma immoo adeemsi qabsoo kana tarsiimoo qabsoodhaa jijjiiruudha qabda. Yeroo adawwiin keenya bifa jijjiirratanii dhufanitti adawwiin akka gartee cabxu daran cabxee hamileen isaanii cabu atis tarsiimoo qabsoo jijjiiruun barbaachisaadha. Adeemsaa fi tarkaanfii yeroo itti tarkaanfachaa turte akkaataa itti tarkaanfattu kan hundinuu barbaachisaa. Maaliif dheengadda guyyaa ati gartee meesheeffattee jala deeyte firiinfaan mana sanii gartee miliqanii baata. Kana keessatti atis waan hubatte jeetii yaada. Maaliif dhugaan jiru yeroo ati odeeffannoo sibira geessu isaanoo akkamitti itti dhufu jirtaa akkamitti dhageyan maaltu jira jidduu tana namni odeeffannoo tana dabarsaa jiru jira. Diinni heddummaachaa deemu jira. Kanaafis hinjaa eegumsa keetiifis eegumsa maatii jaalattuu kanaafis walitti hirkannuun barbaachisaadha. Yeroo gartee siifi jawaadeenis gartee harka wal qabattanis amma waraana keessanii wajjin suni adeemsi tarsiimoodhaa tarsiimoon gartee qabsoodhaa jijjiiramuudha qabdi. Akkaataan amma ji'a tokkichaa kana irraa jabarre ji'a itti aanu tarsiimoon jijjiiramtee wanni haareenyas ba'uudha qaba. Asumaan daawwattoota keenyaanis wanni gartee haalli mijaa'ee tarsiimoon gartee lafa kaa'amtees ni jirti. Sun hundaa'u ga'a akkuma gartee guyyaa har'aa sarpiraayisiin gartee godhame kanatti jechuudha. Wanni gartee fuuldura godhamus
bifuma sanii isinii dhiyaate jechuu barbaadeeti suni anis adda hedduu qilleensi jijjiiramaa jira sagaleen sirriin hin jirtu garuu gammachuu isaaniitu na teessisuu dhabe daawwattoota keenya ilmaan Oromoo marti keessan kan dhiiraa fi dubartiidha. Warreen gartee yeroo dheertuu bu'aa bahii hedduudhaan nu wajji dabartanii gartee bakka tana geessan hedduu baga gammaddanii gammanni baga gammaddeen siin jechuuf hin dhufe hangarumaan siin jechuu dhufe nagannaa turaadha hanga viidiyoo biraatiin wal garuu.